Jarajurtu uummata qashtii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kun jira galata rabbii sinillee baga fayyaa nagaa taatanii baga nagaan na dhuftanii warra nu dhuftanii like subscribe gochuudhaanii jabeessai nafaana turaayin isiniin jedha oo baay'ee das nama jedha naannoon ani jiru kun dhugaa hedduu namatti tola maal isinitti fakkaata dhugaa kana daawwattan baay'ee tokko manaafashaa boota manaafashaatillee jira boota hababaan immoo achi gara gadaanu saniin jira kun naannoon amma isinitti argisiisaa jiru sun baay'ee tokko bareeda dhugaa rabbii bishaan kana keessa seeni faana godhe bishaan kana keessa osoo seeni እና mata duree narraani qabadhee dhufe mootuyyuu mata duree baay'ee namatti toluudha of ta'ii jedha mata dureen kanko of ta'ii jiraadhu jedha ofitti amanee jiraadhu jedha maaliifi ofitti amanee yeroo jiraanne wanti kamiyyuu wanta duubatti nu deebisu tokko hin jiru waanuma karoorfanne tokkorraa waan asaamne tokkorraa yaada keenyarraa wanti duubatti nu deebisu tokko hin jiru jechuudha karoora mataa keenyati of taane yeroo jiraanne nuyi waan ta'eefuyyuu bakka nu buune bakka keenya namni nu bu'u hin jiru eenyumtu bakka kan na bu'u hin jiru akkasumas immoo eenyumtu bakka kee kasii bu'u hin jiru maaliifi anas kan na fakkaatu hin jiru sisimbo kasii fakkaatu hin jiru ati mataati bakka kanke yoo ofii buute malee jechuudha bareedellee bushooftellee waanuma kamiirrattu jechuudha namni bakka keessi bu'u hin jiru dhugaasin jedha atuma waan ta'eefuyyuu jechuudha harmee keetinuyyuu wal fakkaachuu kalariin hin dandeechi garuuyyuu harmee keetillee ta'u kalarii wal fakkaatanillee jechuudha atuma bakka ittiin jirretti jechuudha harmeenis mataa ofiiti of fakkaatee kan jiraatu atis immoo of taatee kan jiraatu of ta'uu fi of fakkaachuunuyyuu garaagarummaa qaba jechuudha kanaaf hordoftoota koo of ta'anii jiraachuun ofitti amanamummaadhaan jiraachuun gahee guddaa qaba ilma namaa keessa jireenya ilma namaa keessatti jechuudha innis immoo maalidha ugaa jettanii namni tokko yeroo of ta'eetoo jiraate jechuudha ofitti amanee yeroo jiraate bakka yaade hundaayyuu bakka haqade hundaayyuu gahuu danda'a waan ta'eef jechuudha namni ofitti amanne garuu waan karoorfate sanillee galmaan gaachuu hin danda'u maaliif ugaa jettanii yaada namaa qabachuu danda'a karoora mataa isee karoora isaa namaan mari'achuu deemuu danda'a waan ta'eefuyyuu ofitti amanamummaa hoggan qabanne of ta'ee yeroo hin jiraanne qulfiin isaa jireenya mataa isaa keessa kan jiru sammuu isaa keessa kan jiru banus kan danda'u haymroo isaa cufuus kan danda'u isa qofaadha waan ta'eefuyyuu ilaalcha nama tokko qabanne yeroo tokko gaadeemne jireenya keenya keessattillee jechuudha nama baay'ee jechuudha jireenya keessan keessatti wanta na baasa fi nan baasu jettaniito mataa keessaniin jechuudha namaan osoo mari'achuu baattanii wanta karoorfatte wanta qaddee tokko of taate jechuudha ofii kan keetii waan karoorfatte san waan xiinxalte san yeroo ofii kan keetii hojjettee yookaan immoo sikeetaamii taateedha ofitti kan gammadu garuu yeroo kamiyyuu jechuudha jireenya kan kee keessatti ofitti amanamummaadhaan deemuu barbaachisaadha of ta'anii jiraachuun barbaachisaadha maaliif eenyumtu bakka kan kun bu'uu hin danda'u wantan karoorfadhe ana hangochuu danda'u wantan kaayyeffadhe ana kan gochuu danda'u waan ta'eefuyyuu jireenya kan koo keessatti nama mari'achuun gaarii miti yeroo bakka itti nama mari'adhu jira bakka itti namaan hin mari'annellee hin jira waan ta'eefuyyuu kanaafuyyuu karoorriin ani mataa kan koo karoorfadhee fi wanti isaan karoora mataa isaanii gara ta'uu danda'a maaliif namni ilaalchan tokko ta'uu baachuu danda'a malkidha garuuyyuu wal fakkaachuu dandeenya jechuudha jireenya keenya keessatti garuuyyuu itti gaafatamummaa kan qabu nuhi hiriyaa keenya miti yookaan harmee keenya miti yookaan immoo maatii keenya miti itti gaafatamummaa kan qabu jireenya mataa keenyatiif numa qofaadha jechuudha kan banus kan cufu jireenya keenya akkuma manooraa keenya gibbii keenya numa qofaadha jechuudha eenyumtuyyuu nuuf kan hiphatu hin jiru nuuf kan hin cannaqamu hin jiru waan ta'eef jechuudha jireenya kam keessattuyyuu kanaafuyyuu itti gaafatamummaa ofii bahuun dirqama akkasumas immoo of ta'anii jiraachuun yoo of ta'anii jiraanne kan nurraa hafe immoo nama biraatiif illee ta'uu kan dandeenye jechuudha maaliif yoo ofii keenya of ta'anii hin jiraan yoo ofii keenya mataa keenya
jiraachisuu hin dandeenye nama biraallee jiraachisuu hin dandeenyu hirkattummaadhaan jiraatan kan jedhasan of ta'anii jiraachuu fi ofitti amanamummaadhaan jiraachuun jechuudha. Yeroo ofitti amanni wanta kamiyyuu wanta karoorfanne kaayyefanne wanta kamiyyuu bira ga'uu hin dandeenye yookaan immoo tuyyuu waan haqqanni isaanii sikkitaami ta'uu hin dandeenye. Garuu jireenya keenya keessatti immoo tuyyuu obsi gahee guddaa qaba. Obsi kan akka obsa gahee guddaa qabu hin jiru jechuudha. Innaa wanta kamiyyuu jechuudha obsanii kan keessa darbanii itti gaafatamummaa halaafinnata mataa ofii bakka ba'anitti dirqama tasgabbii qabaachuun wanta hundaayyuu dabarfachuun jechuudha. Maaliif bakka yaadde bakka karoorfatte san itti gaafatamummaa mataa keetii bahuuf itti gaafatamummaa mataa maatii kan kee hoosiin jedhu boru bakka kee kan bu'ee kan mul'atu. Harmee kan kee yookaan immoo faazarii kan kee sin jechuu osoo hin taane itti gaafatamummaa maatii kan keetillee kan bahuu qabu kan ofirraa itti gaafatamummaa maatii kan kee kan qabullee si qofaadha waan ta'eefuyyuu kanaafuyyuu dirqama isa bahuudhaaf immoo tuyyuu itti gaafatamummaa mataa keetii bahuun akkasumas immoo jireenya kee keessatti maal akka hojjechuu qabdu maal akka karoorfachuu qabdu yeroo kamiyyuu sammuu kee keessa xiinxaltee gaggaragalchitee beekuu qabdaan isiniin jedha hordoftoota koo. Maaliif namni kamiyyuu eenyumaa jechaayyuu kan hin jiraatu hin beekna mitiire anallee waggaa ta'e jireenya mataa kootiitii jecha kanan jiraadha waan ta'eefiyyuu eenyumaa jechaayyuu miti kanan jiraadhu jechuudha. Garuu immoo ta'ullee mootuyyuu bakka mataa ofii danda'anii of ta'anii bakka mataa ofii danda'anitti nama biraallee gargaaruu kan danda'an yookaan immoo deeggarsa kan jedhamu san jechuudha. Kanaaf of ta'ee hoggaan jiraadhe jireenya gara jiraachuun danda'a bakka yaade ga'uun danda'a maatii koollee jireenya gaarii bulchuu nan danda'a ofitti amanii jechuudha. Bakka kamiyyuu ga'uu nan danda'a wanti duubatti nama deebisu tokko hin jiru. Bakka ofitti amananii shakkii tokko malee wanta itti deeman tokko difreetii wanta jedhamu suni baay'ee gahee guddaa qaba jechuudha. Wanti hundumaayyuu dhugaa difreetii yeroo itti deemte bakka guddaadha si ga'a. Bakka jechuun argadhullee dhabillee dhaati garuuyyuu itti gaafatamummaa kee wanti sammuun kee si ajaje san bahuudhaaf bakka gahee san bahuudhaaf yookaan immoo wanta san raawwattee siif tasaa ka'uu baatullee wanta san wanta karoorfatte san wanta keessi kee barbaade sanii bira geechee arguun gaariidha. Maaliif booda yeroo tokko siif tasaa ka'uu baateedhaaf immoo yeroo lammataa siif tasaa ka'uu baachuu hin dadhabu jechuudha. Maaliif jireenya keenya keessatti qoramuun illee waanuma jiru kasaaruun illee waanuma jiru tirfaamii ta'uun illee waanuma jiru waan ta'eefuyyuu kanaafuyyuu jireenya keenya keessatti itti gaafatamummaa mataa keenya qabaachuun ofitti amanamummaa qabaachuun wanta namni jedhe qabannee deemuu osoo dhiisne ofii keenya wanta yaadne wanta karoorfanne san osoo hojjenne dhabnullee argannullee kan jirudha. Maaliif itti gaafatamummaa mataa ofii gahee guddaa qaba jechuudha. Dhugaasin jedha wanti ati hawwitu san namni si hawwuu baachuu danda'a. Wanta ati karoorfatte san namni karoorfachuu baachuu danda'a. Keessa isaatti filaagotiin nama garaagara waan ta'eefuyyuu innaa kanaafuyyuu akkuma yaada kan kooti ani garuuyyuu osoo keessa ta'e baay'ee namatti tolaa iddoo guddaadhaan nu gahaa isiniin jechuun jaaladha. Hordoftoota YouTube chaanaalii kooti hedduu kan namatti toludha baay'ee kan das nama jedhudha. Innaa bootaa marga mana ogaa deemtanii kanaaf namni ilaalcha mataa keessaniitiin deemaa inni isiniin jedha. Karoora namaa hin qabatina. Mataa keessanitti haayimiroo keessanitti qolfii kan banus isinii kan cufullee isinii jechuudha. Isinii galee jireenyi nama dhamaa yookaan immoo dhalli namaa karoora hedduudha. Karoorri dhala namaa hin dhumu yoomiyyuu jechuudha. Yeroo tokko karoorfattee tokko godhatte tokko kan barbaaddu fedhiin dhala namaa daangaa hin qabu yookaan immoo dhuma hin qabu jechuudha. Wanti keessa kee yoo tokko wanta tokko yeroo hawwitee wanta kan siif tasaa ka'uu ta'e kanuma biraa taawwita jechuudha. Ittuma ol yaada deemta. Sigalee wanti duubatti nama deebisu tokko hin jiru. Osoo dhaabde garuu tasfaa muruu dandeessa. Garuu jireenya kee keessatti yoomiyyuu tasfaa muruun gaarii miti jechuudha. Maaliif yeroo tokko dhaabdee fi yeroo lammataa nan dhaba jettee hin yaadin jechuudha. Yoo ta'in yoo hin taane immoo hin taanedha waan ta'eef yeroo tokko naa ta'uu baachuu dhabuudha fi yeroo lammataa naa ta'uu baachuu sin dhabu. Naa ta'a jettee yoo itti seenti yoo itti amanti barakati rabbii keessa si buuse waliin wanta hiree keetii hin abdu wanti hunduyyuu hireedha waan ta'eef isiniin jedha.
kanaaf itti gaafatamummaa mataa keenyaa yeroo qabaanne iddoo guddaa keenya keessatti immoo dhugaa jechuudha xankaarra shamarran jechuudha shamarran obboleewwan kan kun maqaa isaanii dha'uu nan danda'a xankaarran hedduu jechuudha difreetii garagararra itti gaafatamummaa mataa isaanii jechuudha kan baani wanta karoorfatan san galmaan kan ga'an jechuudha kan ga'aa jiranillee hedduudha kanan beeku jechuudha dhugaa dubbachuu fi baay'ina gammachiisa baqa itti gaafatamummaa mataa ofii yeroo qabaatanii bakka namoonni karoora akkasii qaban dhugaa hedduu nagammachiisa bakka osoon anillee akka isaanii ta'e os bakka dhugaa baay'ee tokko jechuudha unkaan itti gaafatamummaa mataa ofirra darbanii kan maatii ofii gargaaranii kan hiriyyii obboleewwota ofii gargaaranii kan jireenya mataa ofiillee data go'anii qabanii jiraatanii kanaafuyyuu dhugaa haadha manaa ta'uufillee jechuudha wanti akkanaa kun baay'ee namatti tola maaliif abbaa mana xiqqoo yaadan namni yaada isin galagaru akkuma malki nama yaadni nama garagara waan ta'eefuyyuu dubartoota yaadan ciccimoodha jechuu osoo isiniin taane abbaa manaa fi haadha manaa ta'anillee jechuudha namni tokko yaada sirriitti kan cimee osoo ta'e baay'ee gaarii dhugaa maaliif karaa badarraa karaa gaariitti wal deebisa waan ta'eef jechuudha bakka namni kamiyyuu hin dogongorre hin jiru namni kamiyyuu hin dogongora garuu dogongora irraallee dahanii yaada wal deebisan jechuu kan kootiif kanan isiniin jedhee innaa akkasiin isiniin jedha obboloota kooyi kanaafuyyuu jiru shamarroonni obboleewwan kan koo jechuudha maqaa isaaniillee dha'uun barbaachisaa miti garuu hedduu kan na gammachiisan jechuudha hedduu kan natti tolan jechuudha dhugaa maaliif bakka halaafinnata itti gaafatamummaa ofii kan ba'an jiru jechuudha bakka yaadan bakka karoorfatanillee kan ga'u jiru biyya alarra turanii biyya keessa ittillee jechuudha jegna kan ta'anii jiraatan jiru bakka hedduu tokko jechuudha dhiira kan jedhame kan naani dhugaa kan bakka salphachiisu jechuudha maaliif dubara ta'uun jechuun dubara ugaa jedhan namni waan xiqqaate ilaala jechuudha duraan jechuudha waan tokko hojjetanii iddoo guddaa akka waan ga'uu hin dandeenyetti bakka hojii mana kan keessaa bicha akka waan hojjetanii bakka hojii ala keessaa hojjechuu hin dandeenye karoora wantoota garagaraa irratti kan bobba'uu kan hin dandeenye akkasitti fakkaata namatti jechuudha amma garuuyyuu hojiin kabayyuu walqixa jechuudha isin galee kanaaf walqixxummaadha yerooni Nesinin jechu jaaladha warroonni chaanaalii kiyyaaf illee haarawwataa ta'anii subscribe gochuudhaan like gochuudhaan maatii naa ta'a jabeessaayin isiniin jedha kanaafuyyuu boota bahaar immoo baay'ee sin daawwachiiseen jira hedduu boota Dubaay jechuudha baay'ee namatti tola baay'ee bareeda waan ta'eefuyyuu nagaan naa turaayii sinan jaaladha isiniin jechuun jaaladha turtii gaarii siniif haa ta'u sirriitti daawwadhaa hedduu tokko baay'ee kan namatti toludha jechuudha baay'ee das nama jedha rabbi baay'ee tokko jaalatanii jirtu boota mannaafasha boota sukara kanaan illee hin jira yuugaa sinitti baay'ee mul'ata waan ta'eefuyyuu innaa akkasumas immoo margi boota kana jira dhugaa osoo boota kana taa'anii tozana fataa jedhanii boota kana naannoo bahaareetti gadi ba'an waan ta'eefuyyuu baay'ee das nama jedha baay'ee namatti tola sa'aatiin kun immoo sa'aatii guyyaadha jechuudha sa'aatii aduudha waan ta'eefuyyuu naannoo bahaariin boota sanii jira waggaa sinitti mul'ate dhee abdiin qaba sinitti mul'ate dhee abdiin qaba hedduu namatti tola waan baay'ee dheertuu hin taaneefuyyuu sinitti mul'achuu baachuu danda'a garuu baay'ee das nama jedha zaafi kana fa'a aduu waan ta'eefuyyuu kanan isinii qarraasu isinii waraabuu baachuu danda'a nagaan naa turaa walumaa gara isiniif haa ta'u ciao bye bye